fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jirtu fayyaa keessanii annagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taateen siniin jecha egaa har'as osuma waan biraa hojjennu waan barumsa qabus ammas dabalataan isiniif qabadhee dhufee jira. Namni lama yoo daawwate waa'ee barumsa kana gaafa argate yookaan immoo seenaa namoonni miidhaman nutti himatan tokko gaafa isin biraan geenyu egaa maalidha seetanii irraa barnoota ta'a. Namni lama dhaggeeffatee namni tokko waan kanarraa gaafa of eege hedduu barbaachisaadha jechuudha. Anis immoo kanuma ilaalchisee seenaa obboleettii keenya tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Obboleettiin keenya kun seenaan ishee akkas ture. Hiriyaa karaa feesbuukitiin wal barte kan isheen gaa'ila wajjin dhaabbatte. Guyyaa jalqabaa feesbuuk irraan kan wal baratan. Guyyaa itti aanu yookaan ji'oota muraasaan booda erga meseenjariidhaan waliin haasa'anii turanii wal baratanii booda karaa imoo dabarte. Erga gara imoo dabarteen booda ammas karaa imoo darbanii akka jaalala eegalan kan isheen dubbattu. Jaalala erga eegalaniin booda egaa turtii waggaa 3 booda maallaqa ishee itti ergitee akka inni lafa bitee mana ijaaruu taasiste. Akkasumas akka inni baajaajii bitatu baajaajii oofu isaafis hojii mataa isaa kan ta'e uumteef. Egaa galuun hin oolutii kara biyyaa galtee erga kara biyyaa galtee booda maatii beeksiftee gaa'ila erga raawwatanii booda amma waan ishee mudate. Kanaaf yeroo baay'ee of eeggadhaa. Nama feesbuuk irraan hin jaalatinaa. Nama feesbuuk irraa hin amaninaa. Nama amantanii dafqa keessan waggaa meeqa xaartan hin erginaa yoo jennee dubbannu waa malee miti jechuudha. Egaa kana taatee booda obboleettiin keenya gama mucaa godhachuutti dhufti. Gama mucaa godhachuutti gaafa dhuftu egaa isheen garaatti baattee ji'a 5 erga guutteen booda mana cidhaa deema jedhee cidhaa akka waamameetti mana cidhaan deema jedhee bubbulee galee gaafa bulee galus ammas deemee ammas buleetuma galaa. Gaafa ani qoradhee irra gahu ammas shamara biraa akka inni haasofsiisu irra geesse jechuudha. Ishee saniin immoo maal jedhaa ishee tanaan akka obboleessaatitti akka hiriyyummaatitti waliin haasofna malee waan biraa wanti nuti wal biraa qabnu hin jiru. Akka nama tokkootitti na dubbisa malee homaa wanti ishiin waliin qabnu hin jiru jedheetidha kan kaadu. Ishiinis immoo kana hojjettee hin dhiisne egaa irra geessee akkasuma immoo kan inni haasofsiisu tanaan wal dubbisanii lakkoofsa ishee qabattee wal dubbisanii isheerraa tanaan adda bahuu henna waanin ani harka qalleessa ta'eefi kan ishiin ofirraa na dhiibdu waan ta'eefi hangan qabeenya hoo qooddadhutti na rakkadheetii maallaqa naaf ergiitoo sana booddee maallaqa kee siifan deebisaa jedhee ishees turtii yeroo booda maallaqa irraa fuudhee jechuudha. Ishee lammaffaa erga kana itti himti jechuudha. Isheen biyya ormaa teessee haasoftu tuni haadha manaa isaa amma bira jirtu kanatti walitti haasa'anii waliin mari'atanii maal gochuu qabna jedhanii gaafa mari'atan akka inni seeratti
dhiyaachuu qabu yookaan akka inni adabbii jala oolu wal mari'atanii. Erga wal mari'atanii booda mucaa kana adabbii jala oolchan. Adabbii jala erga oolchanii booda immoo isaan lamaan bira darbee taan biyya amma galtee haadha mucaa taatee fi kan biyya namaa keessa jirtu maleeyyuu ammas shamarran biyya arabaa ta'an baay'ee irraa akka maallaqa nyaachaa ture jechuudha kan isaan baasanii. Isaan lamaan haala sanii walii galanii kana hojjetaniiti jiru jechuudha. Ijoolleen kuwwanis nyaatamanii, isheenis isaan lamaanis maallaqa isaanii qabeenya isaanii nyaatamanii haa ta'uutii garuu seera jala akka ooledha kan isaan dubbatan jechuudha. Kanarraa wanti isin barattan yoo jiraate namoonni keessattuu waggaa dheeraa jiraatan tariitii miidhamanii bira darbuu danda'u, miidhama isaaniitirraa barachuu danda'u, balleessanii balleessaa isaaniitirraa barachuu danda'u. Warroonni immoo hin baratin, warroonni ganaa reefu haaraa deemtan sirritti namoota onlaayiniidhaan jaalalaaf jecha isinitti dhiyaatan keessummeessuudhaan dura ani eessan jiraa, maalan hojjechaa jiraa, akkasumas immoo namni na barbaadu kun bultiidhaaf immoo maallaqaaf jettanii barachuutu isinirra jiraata jechuudha. Akkasumas immoo jaalattaniif qofa maallaqa keessan akka hin ergine maallaqni keessan isinuma ilaallata, isinumti ittiin hojjedhaa malee nama biraa ittiin hin duroomsinaa, nama biraa ittiin eeyyummaa keessaa hin baasinaa jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Nuti kan biyya ormaa deemneef ofii keenya of jijjiiruuf ofii keenya of jijjiiruuf jechuudha. Irra caalaa ofii of jijjiirree maatii keenya hamma tokko jijjiiruu fi jalqabni immoo mataa ofiiti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e haadha manaatiif abbaa manaatu yoo ta'e ana natti fakkaatu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf amanee maallaqa koo irratti erge tariitii namni kun hojjechuu ni danda'a, hojjechuu baachuu ni danda'a. Tariitii immoo wal lola dhufa, addaan bahuu tokko dhufa. Waa hedduu jidduu nama kana keessa jira jechuudha. Kanaafuu waan keenya jennu tokkollee lafa godhachuutii qabnaa jechuudha. Isinii galee keenya waan jennu wayii lafa godhachuu qabna. Ganaa asii maallaqa irratti erganii maallaqa san inni lafas maqaa isaatiin bitaa, manas maqaa isaatiin ijaaraa, maqaa isaatiin bitee mana ijaaraa, bajaajii wanti bitamu hundumtu maqaa isaati jechuudha. Ati immoo gaafa qabeenyi kee akkasitti isaan hunda xaartee addaan qoodamu baay'ee gadda guddaatu namatti dhaga'ama jechuudha. Akka kootitti qabeenya kiyya wajjin xaaree guduufadhe tokko gaafan narraa hiramu baay'een gadda jechuudha. Inni sobee gaa'ila ijaaree gaafa adda bahuu barbaadu qabeenya isheen xaartee gubattee gubbaarraa kaastee haga jalaa bareechitee mana isheetti galte san inni gaafa qooddatu amileen nama caba jechuudha. Dhugaa dubbachuuf osoo itti hin xaarin. Kanaafuu waan tokko maqaa keessaniin godhachuu hin dandeessu. Lafas maqaa keessaniin bitachuu ni dandeessu. Waan hunda maqaa keessaniin godhachuu wanti isin dhoogu tokko hin jiruuti. Akkasitti ilaalaa hirkattummaa jalatti of hin buusinaa. Gaafa biyya namaatti galtanis harka namaa hin eeggatinaa. Nagatee deeminaa, nadhiisinaa jettanii waan hin yaaddofne tokko gaa'ila keessan akkasitti ijaarradhaa isiniin jedha. Gaa'illi feesbuuk irraan ijaaramu tarii namoonni baay'een milkaa'uu danda'u. Namoonni immoo yeroo ammaa kana namni baay'ee gaarii kan ta'e hin jiru jechuudha. Maallaqa kee kopha saamee kan deemu, qabeenya kee qexxeetti qooddatee kan deemu, sirrumaa'uu nyaatee fixee kan deemu malee kan namaaf na'u, kan namaaf quuqamu hin jiru jechuudha. Maaliif yeroo akkasii ta'e waan ta'eef isin immoo amma yeroo ammaa kana keessattuu of eegaa. Dhugaa dubbachuuf biyya ormaatti sagal deddeebi'uun bu'aas hin qabu. Amma immoo keessattuu biyya ormaa kanaa deemanii hojjechuun baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Akka duraanii lafuma ol ka'anii deemanii hojjetachuu sun hin jiru jechuudha. Ammas yoosii barachuu afaanii yoo fixan yoo immoo kuffisanis jira jechuudha.
dhugaa dubbachuuf yeroo deemnu akkuma salphaattiin deemanii fakkeenyaaf siyoosii kanas hin baranne homaa takka hin baranne jechuudha. Gaafa lammata deebi'us akkasumattiin deeme jechuudha. Kana fakkaata. Kanarraa ofii gaa maallaa keessaan maatii keessanii hamma ga'u kophaatti ofii keessanii hamma isin ga'u kophaatti maatiidha waan ija qabu waan mul'atu tokko gaafa gootaniif san booda waa isinirraa barbaadu jedhee hin yaadu jechuudha. Maaliif maatiin ilmoon koo haa jijjiiramtu ilmoon koo haa guduuffattu jedhanatti fakkaata akka kootiitti. Malee ofii kiyyaafan nyaadhaa ofii kiyyaafan yaada ishiin achi jirti biyya namaa jirti biyya ormaa jirtiin hojjetti daasbooraadha naa ergiti ani ittiin bashannanaa gaafa ishiin galti yaada ishiiti jedhu injira jedhee too hin yaaduwan. Maatii ilmoon kootis naaf haa guduuffattu ilmoon koo waan kana naa gootee jirti ani immoo maallaqa ishii qabuuf hin qaba guduufuu hin qaba kan jedhu maatiin ofii malee kan nama nyaatu hin jiru jechuudha. Nyaatanis maatii ofiiti homaa miti jechuudha. Kan maatii ofii garuu gaafa tokko dhufee maallaqa kana namarraa qooddatu hedduu ulfaataadha jechuudha. Kanarraa of eegaa isiniin jechaa oduu isinitti hin baay'isu.